bagaa bacaqii gannaatii baatanii boqa biraatiin isiniin geessiniin jenna. Egaa ijoollee amma immoo keessummaa ajaa'ibaa tokko isinii qabannee jirra. Keessummaan kun nama erga OBN gaammeen baname as OBN gaammeen egaa aadaa, duudhaa, safuuf safeeffannaa uummanni Oromoo qabu ijoolleen Oromoo beekanii akka isaan guddataniif nama gahee guddaa baatedha. Namoonni kun maatii fakkeenya ta'anii fi maatii baay'ee jaallatamoo nama bohaarsuu, nama bashannansiisuu akkasumas immoo gochoota garaagaraatiin baay'een keessan nama beektanidha. Nama kana asitti finnee keessummaa godhannaa. Namoota lamadha jarri kuni maatiidha. Maatii isin bashannansiisan ayyaana isinitti urgeessanidha. Mee asumatti simannaa hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Noora. Hamilee kennaa. Abbaa Galaanee. Kan jedhamee achi boodeedhaan tokko. Jalaa badi. Yes. Noora kaataa. Yaa Rabbi jechuuf Ingiliffaan. My God! Oh my God! Akkas jedhu haadha galoo Iddoon isiniif qophaa'ee jira kottaa ta'a. Oh my God! Haadha Galaanee. Ta'a akka jirtu akkamisin. Naguma nagatteen sin ga'e. Baga wajjumaanu. Happy New Year. Well, abinu. Happy maal jedhu? Noora ta'a. Happy weekii. Happy. Wallaal ta'e ati. Kanan dhageenyaan. Ingilifa olii qabadhe keessa kanan dhageenye. Suuta baasee ol kaawwadhuuti tole. Akkamisin ayyaanni kun mee akkam? Irraa babbareedee jira moo ayyaana urgoofanii? Galata isaa. Daali akkatti babbareedne dhugaa. 2017 haala ajaa'ibaatiin sibachaa jirtu. Baay'ee namatti tola. Maali ulee maal gochuuf reet? Naaf kaayi. Naaf keessi. Egaa waa'een keessan dubbatamee hin dhumu. Ijoolleen sirriitti isin beekti, maatiin sirriitti isin beeka. Isin nama safuuf safeeffannaa aadaa, duudhaa OBN gaammeen barsiisu keessaa isin immoo karaa keessaniin namoota gahee baataa jiran keessaa nama tokkodha. Baga nagaan dhuftan isin arguu kootti hedduu gammadeen jira dhugaa. Yes! Ani illee gammadee dhugaa. Ingilifa walitti qabanneen fixin yasiin jedhin. Suutaan baafna malee hin fixu. Baay'ee gaariidha. Mee uummanni gaa taa'ee isin daawwataa jira. Ollaan keessan namooti isin naannootti beektan hiriyoottan keessan kunoo karaa foddaa TV OBN gaammee isin daawwachaa jirtu. Kanaafi Aadde badhaatuunis na daawwachaa jirti. Aadde badhaatuun, aadde geexeen namni hundumtuu as keessa jira. Maarree gasi na daawwachaa. Ati gammachuu na daawwachaa jirti. Abbaan gammachuullee si daawwataa jira. Baay'ee gaariidha. Isin gaa maatii fakkeenya taatanidha. Maatii nama bashannansiistan, nama barsiistan waa'een keessan dubbatamee dhumu naannoo keessa jiraattan keessatti immoo afaan Ingiliffaa akkasumas barnoota barattanii nama waamtanii barsiistu jedhan. Akkamitti wal bartanii akkamitti walitti dhuftan? Mee carraama walitti isin fidde bakka. Akka isaa moo? Itti moo? Itti mimee. Dabaree walii keessadha. Ila guyyaa tokko ijoollumarraa jaalala. Achi osoo elmaa jiru. Yaadataa miti? Otoo elmaa jirtu warri biyya alaa tokko. Ollaa turtanii isin? Nuti moo? Ijoollee naannoo tokko ta'e. Naannuma tokkotti dhalannee guddanne. Otoo deemaa warri biyya alaa tokko warri adiin kun otoo deemaa jiranii ishiin sa'a elmaa jirti aannan jechuudha. Aannan elmaa jirti. Sirrii dhuma miti. Isa booda aannan otoo elmaa jirtu jarri maal jedhuuni mallattoodhaan. Bishaan naa fidittiin jedhan immoo? Eeyyen achumaan ishiin buchumumaan fuuteeti aannan kanatti kenniti jaratti. Achi booda ka jiru nani. Dabaree walii kenna dabaree walii kenna. Achi booda yeroon itti kennu gaa godhanii dhuganiiti. Good milk jedhan. Good milk jennaani milkiin nuu tole naan jedhan jedhee isatti. Eeyyen kaa ati kaa hiika isaan beektu milkiin nuu toleera jedhu jennaani nan immoo waanuma helmite kanatu milki jedhama. Afaan Ingilizii. Hin beektu turte isa Hin beeku. Hin beektu. Isumarraa kaaneti barnoota afaan Ingiliffii kana namarraa barachaa xiqqoo ishii qunxureetumanii ishiitti dabarsa. Ishiin immoo fuuteeti
hawaasa biraan geesse. Isimatu akka wal barnu taasise. Baay'ee nama ajaa'iba. Namatti tolu. Baay'ee namatti tolu. Amilee kennaaf hime. Haadha Galaanee fi Abbaa Galaanee. Amma waa'ee keessan gaafa odeeffannoo tokko tokko dhagahu haati Galaanee olloota ishee namoota naannoo ishee jiran abbaan Galaanee hiriyoottansaa afoosha garaagaraa irratti yeroo buna dhugan yeroo waa nyaatanis afaan Ingiliffaa barsiisuu jedhan. Walgahii faana nama waamtadha. Yeteetuma barsiifna dhugan. Isa iyyuu beekamte namoonni. How are you? How are you? I love you. I love you too. Baay'ee namatti tola dhugaa. Maatii nama hin hafsiistanidha. Garuu waa nu jala hambiste ati. Maal immoo? Maal erga wal barreen booda jechuudha. Good milkiin sun milkii gaarii fiddeeti. Sirba inaa sirbee achi booda isan jaaladhe. Isa booda maal jedhee sirbe seeta? Yaantala Booranaa bona kiyyaa yaantala Baagadaa. Callee dachaafattee bona kiyyaa bareeddi aadaa. Ana barka wajjin guddanne ijoollummaadhaan kan wal jaalanne. Ana jefoora bar. Jaalalli keessa dhugaatii jedheen jaa. Yes. Takka turee dhabumaanii. Takka turee dhabamaaniiti jenna. No, never. Achi baay'een jaaladhe. Gammadde. Sirba kana itti jedheeti faatu achumaan na jaalatte akkanuma seenaan keenya. Asumarraan jalqabe jechuudha. Haati Galaanee fi Abbaan Galaanee. jechuudha. Maatiin bashannansiisaan kun. Dhugaadha. Baay'ee namatti tola. Mee yeroo walgahii adda addaa naannoo keessatti nama waamtan ganda keessatti nama waamtan. Watariin qabdu garuu. Watariin. Watar. Wataree. Watar. Hin beektaa miti? Sirriittis beeka. Waan isitti ulfaatu. Watarfaa. Watarfaa waan ulfaatu itti kennine irraa dhoowwina mana. Yes. Galatoomaa baay'ee nama bohaarsitu baay'ee nama bashannansiistu irra deebi'uudhaan kaaba gattiin siin geessiniin jedhan mallee mee yeroo walgahii faa nama waamtan namoota naannoo keessan jiran namoota tokko tokko afoosha adda addaa faa irrattis akkasiin gorsa garaagaraa kennitan gubanan qaba mee maal jettanii uummata waamtanii walgahii? Ani kiyya. Dubartoota badhaatuu faana yaamaa Galaanee hunda isaanii gaafa yaamu. Badhaatuu kam Galaanee kam together sit. Gaaf sana ka waan qabdu sana itti jettaaf jecha. Suuta jedhin fiqiruu. Dhuguun drink akka ta'e nan beeka. Yoo isaan immoo seeraan dhaggeeffachuu didanii odeessani shut the mouth. Akkaneen ani qabatu. Akkas jetti. Akkas taanaan yeroo walgahii gaggeessitan uummanni harka baasee gaaffii gaafachuu hin danda'u. Hin danda'a garuu yoo dubbii adda addaa jedhan stop jetta. Stop. Ela gaammeerraa maal barannee turre seete? Parts of the body. Parts of the body. Gaammeeni barnoota qabaa mitiire ijoollee ka barsiisu jira miti. Abbaan Galaaneetis haati Galaaneetis hin baran. Garuu televezyiinii sanirraa gaafa laallu wantoota adda addaa barree sanbata baadiyyaan oollu nuti. Eessa ooltani ree? Baadiyyaadhaan magaala. Keessan gattanii magaalaa keessa? Wanni fedhe yoo jiraate dhugaa siin jedha. Gaammeen kan kennuma jennee. Kennu mala. Achi parts of the body fidne. Abaacaadhaa fidne. Part of the body kan jedhu san. Part of the body naa jedhame. Part of the body. Nose, mouth. Mouth jenna. Finger. Kan Abbaa Galaanee ko. Baay'ee nama bohaarsu. Kan ammoo na jalaa baddee turte kan dhukaasu saniin walii bira qabee qabadhe kan godhu sun maal ture? Isa kaminni? Taankii jedhan. Tanas qabadhe. Kanaaf garuu waan nu barsiise keessaa waan tokko gaammeerraa gaammee maal akka baranne sitti maayirraa jecha gaammeerraa right
gaammerraa right Right. Right jechuun maal jechuudha? Right jechaan. Amma uummanni mana taa'ee isin daawwatu waan isin jettan kanan dhaga'u. Haadhi galaanee faan dhageessu laamma kan. yaada keenya barreessisiin jechaa jirra. Barreessisiin jechaa jirta situ wallaalima. Right jechuun barreessii jechaan. Aananaa footoo hin taane daawwataan keessanii isin hin beekan waan ta'eef akka isin itti himtaniifi. Na dhaggeeffadhaa kaa. Hin guduunfannee galla ammuma hin Akkasii uummanni birrii maallaqa qusataa qarshii qusataa isin immoo jechoota qusattu jedhama. Waan beektan akkatti finne beeknaa dhagaloo. Ganna yeroo ijoolleen yuunivarsiitii magaalaa irraa gara baadiyyaa dhuftu yeroo manni barumsaa cufamu warra ollaa keenyallee yaamanii kutaa tokkotti ol nu galchaniiti. Good morning student nun jedha. Nuti immoo good morning teacher Jenneen teennee baranna beektaa. Kaanee teennee finne waan kana. Kanaaf yeroo nu barsiisan sanallee sirriitti teenyee dhaggeeffachuudha tokkoon jechoota sirriitti qabachuudhaan anillee yoo ishiin irraanfattee haadha galootti hin dabarsan. Itti waliif guutaa deemtu jechuudha. Karaa kanaan egaa kallattii garaagaraatiin uummata naannoo keessanii barsiisaa sadarra darbitanii immoo chaanaalii OBN gaammee beeksisaa turtan. Firiikwensiisaa. Mee mudannoo maalirraa kaataniiti kan isin beeksisuu jalqabdan akka hin dhagayetti ituu beeksisuu hin jalqabiniin dura mana namaa dhattanii waa sin rakkiseedha. Dhugaadha. Mee jechatti sana akkasinnaa jettanii barbaada. Akkamitti beekti jedhame waan kana hunda. Maali adde badhaatu maal hojjette yeroo hundaatti odeessa buna irratti kaamsiit diriink jedhaani akkam seetee magaalaa dura isatu bu'a ture. Achi bu'ee guyyaa tokko dhaabbatee. Akkanumatti dhaabbadhee tanan jaalaan ture. Taayiga dhaabbatee gaammee akkamitti ijoollee nagaa keessanii jedhan ijoollee qophii dhiyeessu. Isa laalee gale guyyaa biraa mooyyuu ani wajjin deeme. Anillee nan laale. Ati dhaabbatee laaluutti kaate. Achi sanbata deemutti kaane. Achi guyyaa tokko min sensi frequency waatu jijjiirame jedhanii maatiin nuti bira deemneetiin laallu sunni inuma taa'u. Inuma taa'u. Cufaadha. Achi mana nama biraa deemnee gaafannee akkamitti barreeffannu kaa inni hin baranne ani hin baranne. Hin baranne ishiin hin baranne barreessuun immoo tabba nutti hin ta'u seete. Achi booddee sirriitti xiyyeeffannee iddoo biraa deemnee ka duraanii gaamma irraa baranne ni jirti miti isi walitti fiffinnee walitti suphinee takkanatti suphinee walirraa liqeeffataatti waliif guutaa. itti walii guutati Baay'ee namatti tola. Al tokko haamilee kennaaf hime. haadha galoo odoonaan Mee al tokko garuu ilaamma namni mana taa'ee isin daawwataa jira bashannanaanii kan isin beekamtanii mee al tokko uummata kana bohaarsaa mee guyyaanis guyyaa ayyaanaatti miti nus shaayisuu barbaadna. Anu haadha galoo kiyya faarsuun barbaada waan ta'eef Mee carraasiniif haa sirba kennu. takkanee jedhaafi. Ijoollee meettaa gama maal ijoollee waan fuuteen galchine maal ijoollee waan fuuteen galchine sidhiisuu nan dhiisini sidhiisuu nan dhiisini on sidhii sabbaan koo nan dhaalchine on sidhii sabbaan koo nan dhaalchine. maal ture kan si sirbu suni kanii Kan muluu baqqalaa sana maal jettee sirbitu? yaa magaalee ija kololaa mee maal godhu magaalee iji kololaa mee maal godhu Maal godhu garaa jaalalaa Boree lukkoo keessa manni kee wargee boree lukkoo keessa manni ani waate haadha galoo maali uf duuba na deebistee waan durii na yaadachiif Waan jaalalaa durii si yaadachiise baay'ee namatti tola. Mana keessattis akkasumatti bu'aaraa ooltu kan bu'aarra. Manni naannoo keessanii hanga gaammeen jiru qophiilee adda addaa laalaa qophii barachaa buhaaraa namootattis waa hedduu himaa oollaa bara dhufummoo ilaa waggaa haaraa irratti 2017 karoora keenya sitti himnaa dhaggeeffatu. mee karoora keessan natti maasuma. Ittimi kaa ittimi. Kontinu Si jalaa dhuma innis ittimi. Mana barumsaa galuuf deemna.
Lama taatanii barnoota geessotaa barattaniirta miti? Maaltu si nafi amma? Gaamiti. Gaamiti. Gaaffiin ganda keessatti dubartoonni natti kaasan cimee jira. Ani yes, no, how are you, how old are you, I love you too. Kanuma qofa. Nose, mouth, ear, eye, drink. Kana kanan beeka. San caalaa dabalaa waan dhufeef barachuun qaba jedhee isaan illee nan barsiisa. Sammuushis dabalaa dhufeera waan ta'eef barachuudhuma qabna jenneetuma kutannee kaane jechuudha. Baay'ee namatti tola. Meegaa akkuma jalqabarra waa'ee keessan uummatatti himaa ture. Uummati sirriitti akkas hin beeku shakkii hin qabu. Aadaa duudhaa uummanni Oromoo kun akka beeku OBN gaamee beeksisuu keessatti magaalaaf baadiyyaatu hin jedhini. Kan xumurree sadaquu ture. Maaliin xumurre yaddaa? Qophiin nu darbaa jira amma. Darbaa jira yeroo keenyan deemuu qabna. Rakkoon qabu xumurree ragaa guyyaanis guyyaa ayyaanaati uummanni sinna bu'aaru jenneeti. Mee asumaan nama galateeffattanii ergaa dabarfattanii sonna qabaatan carraan isinii kenna. Yaani chaanaalee OBN gaammeen galateeffadha. Anillee chaanaalee OBN gaammee akkanumatti cimtaniitti fufuu qabdu. Sirriitti aadaa fi seenaa uummata kana afaan uummata kana jabeessitanii jala buutanii eeguu qabdu. Ijoollee keenya sirriitti waa'ee eenyummaa isaanii barsiisuu qabduun jedhaan. Baay'ee gaariidha. Baay'ee nutti tola. Xumura irratti gaasilaa bashannanuun keenya noollee sirba tokko shaa godhaara nu buusaati achumaan uummatattis nagaadhaan mattanii baatu. Sirba kana maali wal faarsaa ooltu? Baga geessanii galatooma geessanii hundi geessanii baga geessanii ayyaana waggaa baga geessanii. Yeroon keessan xumurame. Galatoo. Nagaa naa ta'u. Ayyaana gaarii. Hunda keessanii ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kottu haadha galoo. Asiini kaa. Asiini. Asiin kottu. Nagaan ta'a.